maaltu si yaaddessaa? Yaa qabda taanaan maaltu si yaaddessaa? Bakka feetee deemtee hojjechuu dandeessaa. Isaan hanga dhumaatti nu faana tura akka hojjetallu ta'a. आंसी, हाँ जाके ना तुम उस टेबल की भी सफाई कर दो। ठीक है। अरे मेरा फोन कहाँ गया? सर मुझे नहीं पता, क्या हुआ सर? अरे मैंने अपना फोन यहीं पे रखा था और यहाँ से पता नहीं कहाँ चला गया। अरे तो कोई बात नहीं सर, आप एक बार मेरे फोन से रिंग कर लो, पता चल जाएगा कहाँ पर रखा है। सर का फोन तुम्हारे पास है? अच्छा, इसका मतलब है कि तुम अब ऑफिस में चोरी भी करने लगी हो। एक मिनट सर, ये लीजिए आप अपना फोन। कैसे कैसे वर्कर है यहाँ पर? सर मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा, अगर तुमने नहीं चुराया तो क्या ये फोन अपने आप चलकर तुम्हारे पास पहुंच गया? akkuma argitanii maaltu si bilbila yaaddessaa? isaa ishummaan fuutee kiisii isaa keessatti ishee keessa keettee dhaqiitee iddoo isaa sana qulqulleessii jettee hojjechuu dandeessaa. Isaan argitan. fayyaa Maybe viidiyoo kun TikTokidhaaf qofa dalagame jechuudha. Fooloo barbaaduuf waan akkasii dalagan jechuu dandeessan. Garuu kuni barnoota guddaa qaba. Dhugaan siniin jedhaa barnoota guddaa qaba. Hedduun anaaf si bira wanti akkanaa hundi mudatu baachuu danda'a. Garuu namoota mudataa jiru hedduutu jira. Siniif gade. Kanaafi akkuma argitan kana bilbila ishii fuutee maal gootee kiisii ishii keessa keetti. Kiisii hojjettuu keessa. Okay? Kiisii hojjettuu keessa erga geechee booda kiisiin hojjettuu keessatti erga geechee booda dhaqiitii iddoo isaa san qulqulleessii jette. Iddoo isaa san dhaqxee yoo qulqulleessitu ntichi mobaayilii isaa achi waan kaa'ee jiruu fi mobaayilii koo eessa gootee jedheen hin argine jetteen dhugaa dubbachuudhaaf moo hin agarre. Taantu fuudhee kiisii isaa keessa kaa'e. Achi booda akka nama waa hin beekne taate maalidha maaltu jennaan bilbilatu bade. Achuma irra bilbilaa jettee hin beekte akka kiisii ishii keessa keechi. Kanaafi mee hanga dhumaatti ilaalaa. सॉरी संजीव, आपको लेट कराने के लिए। वो रास्ते में ना काफी ज्यादा ट्रैफिक था। और क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान हो रहा हूँ? नहीं अरुण जी, बल्कि मैं खुश हो रहा हूँ। मुझे तुम्हारी कंपनी के बारे में पूरी सच्चाई पता चल गई है। सर आप ये कैसी बात कर रहे हो? अभी तो हमारी कोई आपस में बात भी नहीं हुई और ना ही कोई डील हुई। और मुझे करनी भी नहीं है। जिसकी कंपनी में चोर बसे हो ना, उसके साथ क्या ही बिजनेस करूंगा। अरे सर, पर सुनिए तो, आखिर हुआ क्या? ऐसा क्या हो गया जो ये सर इतना गुस्सा होकर चले गए? सर मैं बताती हूँ आपको कि क्या हुआ है। आंसी ने सर का फोन चोरी किया था। क्या? ओह शिट, उन्हें अभी जाकर समझाना पड़ेगा। मैं अभी आता हूँ। बेटा आज तो तू गई काम से। रुकिए सर, सर मेरी एक बार बात सुनिए। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम इसको मिलकर सोल्व कर सकते हैं। अरे सर, मैंने खुद देखा है उस लड़की के पास अपना फोन। और सर, जिस कंपनी में ऐसे वर्कर हूँ तो मैं उनसे ग्रोथ की क्या ही उम्मीद रखूंगा। और मुझे लगता है कि अभी आपको इस कंपनी पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अरे akkuma dhageessanii biizinasii hojii dalaguudhaaf hojiidhaaf dhufe akkaatichi jechuudha. Kaampaanii kee akka jiruun hattuudha. Sireen akkamiin hojii dalaguu dandeenya jennaan maaltu maal ta'e jedhee gaafate. Jechi sannaanii bilbila hattee jetteen tun ka fuute ishiidha. Ishiitu fuudhee kiisii ishii keessa kaa'ee deebiftee maqaa ishii balleessitee jechuudha. So mee hanga dhumaatti ilaalatii yaada keessan akkanaaf barreessitan barbaada asirratti jechuudha. Dhugaa nama hedduu irratti wanti akkanaa raawwatamaa jira. Badii ofii nama biraa irratti kaa'u jibba siif qaban alkallattiidhaan ibsachuu mul'isa. Mee akka irraa barattan dhugaa abdiin qaba. Mee wajjuma laalammas. सर पर सुनिए तो। आंसी, तुमने उनका फोन क्यों चुराया? सर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने किसी का फोन नहीं चुराया। आप मेरा विश्वास तो करो। अच्छा, अगर तुमने चोरी नहीं की तो फोन क्या अपने आप आ गया तुम्हारी जेब में? सर मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, पर मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं सच बोल रही हूँ। सर ये ऐसे सच नहीं बोलेगी। और सर ये तो बहुत अच्छा हुआ कि इसके प्रमोशन होने से पहले हमें इसकी सच्चाई पता चल गई। सर मैं तो कहती हूँ कि आप इसको जॉब से निकाल दो। देखो आंसी,
मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, वरना आज तुम्हारा ना इस ऑफिस में आखिरी दिन होगा। सर आप भले मुझे जॉब से निकाल दो, पर मैंने चोरी नहीं की। सर ये ऐसे नहीं मानेगी। ammas आप उसको ofisuma keessatti isheen boorsaa namichaa fuutee jirti. जॉब से निकाल ही दो, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। Maaliif हाँ, bilbila namichaa जॉब से तो इसे fuutee निकालूंगा ही, jirti. पर उससे पहले ना मैं एक कैमरे चेक करूंगा ताकि इसे भी मैं इसकी असलियत दिखा दूं। अरे सर जब सब कुछ सामने है तो फिर कैमरा देखने की क्या जरूरत है? जरूरत Anwar, है akkamitti क्योंकि ये fakkeessanii लड़की akka fakkeessitu अपनी गलती argitanii? मानने के लिए तैयार नहीं है। Kaballeessite रुको एक isheedha मिनट। ishii sana balleessaa ishii kana isheetti garagalchuudhaa fi haalli isiin hamaan mi'eeffattee itti haasoftu baay'ee namatti dhagahama. Mee amma ilaalaa. अमृता, तुमने ये सब क्यों किया? क्योंकि सर जब देखो तब आप इसी की तारीफ करते रहते थे, और तो और यहाँ तक कि आप इसका प्रमोशन भी करने वाले थे, जबकि मैं यहाँ पर कई सालों से काम कर रही हूँ। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों सर? क्योंकि प्रमोशन उसको दिया जाता है जो आखिर उसको में डिजर्व कैमरा करता है। डालने और तुम प्रमोशन कैमरा डालने अड्डा अड्डा करने के भी लायक नहीं हो। So, और अब तुम जा सकते हो यहाँ पे, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी यहाँ पे। पर सर बोला ना Kanaaf तुमसे, जाओ यहाँ से। akkuma मुझे asirraa अपनी कंपनी argitan में kana तुम जैसे लोगों hedduun की कोई keenya जरूरत hangam नहीं है। hiriyoota amanamtuu qabna, hangam hiriyoota keenyaaf amanamoodha और kan सुनो, jedhu keessa yaada nama galchuudha. Viidiyoo kanarraa akka barattan abdiin qaba. Turtii amma walaana faana gootaniif guddaa galatooma. Yoo yaadni kun isinitti tole laayik sheer godhaa, akkasumas immoo yaada qabdan koomentii jalaan barreessaa. Gocha akkanaa kanarraa waaqayyo isin haa tiksu. Horaa bulaa, turtii gaarii qabaadhaa. Viidiyoo biraatiin hanga deebinutti turtii gaarii.